Maashaallah illee meeshaa obboleettiin teennaa obboleettii ofii saapiraayizii goote qabadhee isin dhufee jira. Meeshaa raadiyaa jechuudha. Maashaallah as meeshaa kana gara qoree ergaa jirra jechuudha. Hedduu bareedaa jechuudha. Meeshaa aadaa guutuudha. Meeshaa aadaa kana guutuu meeqa jechuun keessan hin oolu. Meeshaan aadaa kun abbaa gadaati. Abbaa gadaa ta'e odaadha jechuudha. Hanga xumuraatti wantuma hunda adda baasee isin hima. Hanga xumuraatti ilaalaa isiniin jedha. Birritti qoodhaan meeshaa akkamii akka nama maatii keenya surprise godhuu dandeenyu illee irraa hubattanii viidiyoo kana subscribe like gochuun hin irraanfatina isiniin jedha hanga xumuraatti nu hordofaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaata kun jaallatamtoota fi kabajamtoota Oromoo jira jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee isin biraa jiraaticha yoo walirraa bannee jira. Ifa masinin jedha isinirraa baadee jira waan ta'eef har'allee surprise jechuudha obboleettiin teenya birri matiqishuudhaan obboleettii ofii surprise godhaa jirti jechuudha maashaallah itti geessuudhaaf deemaa jira jechuudha meeshaan kun maliktiidha jechuudha maliktii makiinatti ergama jechuudha qoree deema obboleettii ofii surprise godhaatti jechuudha maashaallah waan xiqqoodhaan surprise godhaatti garuu hedduu irraa gammadde jechuudha birri xiqqoodhaan meeshaa hangam bituu akka danda'anii asumaan hordofaa isin jedha jalqaba irratti viidiyoo kee kana akkuma isin bira gaheen laayikii tuqaa isin jedha osoo laayikii tuqan viidiyoon kun akka nama hedduu bira naaf faffaca'uuf na gargaara waan ta'eef laayikii tuqaa isin jedha ittaan sudhaan ammoo viidiyoon kun yoo haaraa namoonni haaraa taatan subscribe godhaa isin jedha yeroo namoonni hedduun jechuudha viidiyoon kan kee ofii hilaallaa ofii ammoo yeroo adda addaatti gadhiistu nurra dhufuu hin sababni isaa maal yoo ta'u subscribe gootanii jirtan. Subscribe takatti yoo tuutan yeroo hundumayyuu isinirra dhufa jechuudha yeroo hundaayyuu isinirra dhufa jechuudha subscribe godha namni hunduu subscribe godha warroonni hordoftoota kiyya taatanii akkasuma hiriyoota keessan share godhaa isin jedha jalqaba irratti meeshaa aadaa akkana bareedu kan argitanii meeshaa aadaa akkana bareedu kana aadaa abbaa gadaatiin dalagame hedduu bareeda akkuma isin argitan kana maashaallah meeshaa akkana bareedu kana kinootii qabadhee isin dhiyaadhee jira absuutti. Kan kana meeshaan kun akkamitti dalagame jettan kinooti qorii argitanii qorii ajaa'iba jechuudha haala kanaanii hedduu bareeddee miidhagdee dalagamteerti jechuudha keessa isiis ni mul'isa keessi isaa akkam akka jiru namoonni hedduun hin beektanii yeroo baay'ee isiniif waraabu anillee maaliif jennaani viidiyoo na jalaa dheerata waan ta'eef har'an meeshaan xiqqishuu waan ta'eef isinitti mul'isuu barbaada jechuudha keessi isaa meeshaa aadaa jechuudha abbaa torbaatu jechuudha meeshaan aadaa abbaan torbaa kuni gatiin isaa akkuma isinitti himesanii isiin birrii 11,000 fi 500 dalaisifatte amma garuu namni barbaadan 12,000 hedduu bareeda jechuudha abbaa gadaa ta'ee odaadhaan jechuudha isin garuu barbaadan ka barbaadan dalachuu dandeettanii inni kun abbaa gadaa odaadhaan jechuudha inni kun odaadha qoreessee killa jechuudha killi kunillee killa namni itti nyaatu jechuudha keessattuu dubartii yeroo deessee killa jechuudha killa kana jechuun dubartiin yeroo deette killa kana nyaatti jechuudha argitanii killa dubartiitiyyuu yeroo deettetti nyaata innillee mukuma akkasii jechuudha argitanii mukuma akkasiiti jechuudha innillee akkuma isin argattan kana mukuma akkasiiti akkatan inni hojjechiifamillee akkasuma dubartiin deette kanatti nyaata jechuudha taasee xunxoodha xunxoo banaati jechuudha akkuma isin argitan kana xunxoo banaa kinooti akkana jirti jechuudha moqqallee ofumarraa qaba jechuudha kinooti moqqalleen irruma jira ittaansee buqqeedha boraatillee asuma jirti jechuudha argitanii meeshaan aadaa kun waliigalli isaa meeshaa torba jechuudha siinqee walitti qabate siinqeelleen kinooti meeshaan torbaa kuni gatiin isaa birrii 12,000 jechuudha isin garuu fadalaisiifatteen birrii 11,000 fi 500 dalaisiifatte garuu meeshaaleen kun amma immoo 12,000 galee jira warroonni amma booda dalaisiifattanii 12,000 galee jira isiniin jedha ka isii garuu fadalagafee 11,000 fi 500 ittaansee masoobii buddeena hedduu bareedu taate jechuudha argitanii masoobii buddeena ajaa'iba akkana bareeddee dalaisiifamte kana gatiin isaa birrii 3,000 fi 500 jechuudha hedduu bareeddee jechuudha namoonni barbaadan hojjechiifadhaa isiniin jedha zaambiliidha zaambiliin kunillee birrii 250 sufraa rakabotiitii fi kan nyaataati birrii 1,000 rakabotiitii fi nyaataati walirratti 1,000 fi 300 kinoo kan nyaataa achirraa dheerate hanga asii gaa'e jechuudha slaala baay'ee dheeraa kan ta'e jechuudha ittaansee saanii raanii jechuudha saanii raanii turkiidhaan jechuudha argitanii saanii raaniin kun aynata hedduu jira kuwwan hin luqaas bira laala dubbisa turkii jedhu kana laala inni kun turkiidha jechuudha abbaa firee sadii turkiin kun birrii 3,000 firee sadii isaa jechuudha hedduu orjinaalidha akkasuma saanii daabboo itti baasan jechuudha keessaa hin baafne akkanumatti inni illee birrii 700 burcuqqoo bishaanii gimmaasha 700 saanii nyaataa gimmaasha jechuudha saanii hedduu furdaa ta'e jechuudha kan kana saanii kun saanii hedduu furdaa ta'e gimmaasha isaati gimmaashni isaa 1,000 fi birrii 100 jechuudha
rakabooti abbaa gadaati 3,500 meeshaa isaa guutuu qaba argitanii rakabootiin kuni rakabootii tokkoffaadha siinii 12 qaba saarvisii ofirraa qaba ka hixaanaa qaba maandajaa qaba meeshaa isaa guutuu wajjin birrii 3,500 itaansi makarajii abbaa litira lamaati 1,500 saarvisii abbaa sadiiti 1,700 tirii abbaa sadiiti 1,700 itaansi burcuqqoo warqaamaadha akkuma argaa kana 2,400 baaldiin kun akkana walirratti 1,500 jechuudha lamaan isaa walirratti 1,500 distiin kun akkana walirratti 3,800 jechuudha lamaan isaa sadiin isaa walirratti 3,800 distiin kun guddaadha lukkuu isinii danda'a jechuudha kun garuu lukkuu hin danda'u ka gubbarraa kun xiqqaadha ka jalaattu guddaadha walirratti 3,800 ka jalaa sun 2,500 kun 1,300 3,800 jechuudha meeshaaleen obboleetti teellaa kinooti obboleetti ofii keessa appiraayizii isin goote hangana akkana jira jechuudha kanneen namoonni jaalatan ajajadhaa isin jedha yoo meeshaa xiqqashuu kana xiqqaatu illee daruyyuu isin meeshaa aadaa bicha naa waraab jettee anammoo hedduu natti tole maaliif obboleetti ofii osoo isin hin beekin sapiraayizii godhaatti waan ta'eef sanuyyuu osoo isin hin mijatin jechuudha osoo cinqaa irra jirtu rabbi cinqaa isii haa baasu obboleetti ofii sapiraayizii goote sababa sanii jecha hedduu natti tolte jechuudha mijattiin hedduu jaaladhe raadiyaa kennaa hedduu galatoomis jaaladha umriin dheeraa dhusiin jedha akkasuma meeshaalee keessan akkana fakkaata makkuu shiyatillee naaf galatoomis jedha umriin dheeraadha chaawush nagaatti raawula foto bareedaa jira laasi kaasuu